yaa'ii tokkoffaa irratti karoorfame sana galma ga'umsa isaatiin kan qabatamaa ta'e uummatis kan inni argaa jiruudhaa fi baay'ee kan hojjetamedha. Karaa nageenyaatiin, karaa misoomaatiin qaqqabummaa uummataatii wajjiniin ol qabatee bakka jirruttis ilaalaa jirra gatii ta'eedhaaf hojii gurguddaa akkuma waadaa galanitti hojiin gurguddaan hojjetameera kan jedhudha kan inni qabu. Yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa adda gaggeeffame irratti Dr. Abiy Ahmed Aliin pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'anii filatamuu isaaniitiin gammachuun guddaa natti dhaga'ameetii jira. Filannoon gaggeeffame teknooloojii fayyadamuudhaan waan ta'eef ifaaf bilisa ta'uu isaa agarsiisa. Akkasumas misoomni jalqabe kun itti fufiinsa akka qabaatullee abdii guddaa namoota keessatti kan horeedha. Akkuma beeknu guyyaa lamaan sadakkana yaa'ii isaarra ture yaa'ii isaa xumuratee jira. Yaa'ii xumureetiin irratti murtoowwan gurguddaas darbanii akkasumas koreen hojii raawwachiistuu waggoota itti aananiif gaggeessan filatamanii jiru. Kanaaf akka waliigalaatitti biyya tokko biyya cimaa taate ijaaruudhaaf wal hubannaan hawaasaa fi mootummaa gidduu jiraachuu ture jiraataani keessumaatii paartiin badhaadhinaa hojii gama misoomaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Isa kanaaf immoo inni bu'uurri hojii nageenyaa jechuudha. Yaa'ii paartii kanaatiin har'a miseensota mana marii akkasuma immoo pirezidaantii paartii kanaa godhanii hamma muummichi ministeera Dr. Abiyyiin bahutti injijjiirraa wanni kun injijjiirama biyyattii kana carraa amma jiru kanarraa fuulduratti chaalenjiin inni uumama ta'een amanaa yaadallee akkasuma immoo hedduun isaanii ijoollee amma lafaa kaate dhaloota qubeeti waan kana waan gaariitu godhamee inumaayyuu kun fakkeenyaa. Yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa guyyaa har'aa gaggeeffameen haqa qabeessaa fi bilisa akkasumas teknooloojii kan fayyadame ta'uusaa irraa hubanneerra nus baay'ee gammanneerra.